dhaabbadhaa jechuudha dubbiin tun gisee deemti. Wanni kun ammaas ideoloojii midhaan qabatee dhufe ka hunda hammatu kan nama hunda harkisu. Maaliif nuti nageenya barbaanna jaa already nama nageenya hin qabne saba keenyaa miti ifirraa darbite jechuudha. Yoo gartee adeemsa keessa heddummaannee baay'annee warri hundumaa kun walii gara gallee malee waa furtamummaan isaa guddaadha deeggarsa illee qabaachuu danda'a jechuudha. Just like paartii nageenyaa ta'uu danda'a wanni kun. Ammas ilaalchuma keenya kana guutumattuu mariidhaa fi waa adda addaa haasa'uun alatti akkanumattu jijjiiree jechuudha. Akkamiin nageenya finnaa osoo hin jiin nageenya fidemma inni. Maaliif akkas godhe nuti warra nagayaati warri guruupii kana makatu hundi ganaa ekstiriim yookaan ilaalcha faarraa fiinxara dhaabbatan dhiisee gara giddu goleessaatti deemaa dhufaa jechuudha. Gaafii isin gaafachaa turtanis dhageetiin jira keessattuu amma ibsi alaabaa akkaataan itti wanta godhamu ganaa wanni kun haaree diingata qabne waan ta'eef hayyoonni waan kana hundeessan kun kophatti dhaqanii gabaa keessaatiin mari'atanii alaabaa kanaaf hiika sadarkaa isaa eeggatee baalaansii katee kan nama fudhachiisu kannanii fi dhufanii ibsa guyyaa irra kanuu danda'anii akkasuma faaruu barreessuu irratti ni gargaaraani yaadota barbaachisan keessaan ni goonaa fi yoo miseensa nu gootan nuti immoo wanni kuni dhugaa godhee wanni isinii himu nama harkisuu akka danda'uu fi eessa jirraa jennee akka dhaabbannee of laallu kan godhuu danda'u jechuudha. Saba Oromoo fi wajjin walitti bu'insa hin barbaannu fakkeenyaaf eegama Oromoo taane amma fakkeenyaan si godhee qabi. Qabeenya kana Rabbiin saba jee gosa jee adda qoodeen uumne waan nuu kanne akka lafaatti irra jirru teenya waan keenya irra jirra nutis Oromoonis nu cinaa qabdi ollaa keenya tasaanii dheenee tuquu baannaan teenya tuquu hin qaban. Laa biyyallee hundeeffannoo jenne yaada keenyaa murteessa malee namni nu murteessu jechuudha. Dubbiin bakki itti deeggaramtu yaadni seerii sanaan ni deeggaramna. Isinit dheerachuun barbaadu wanni irra jirtan waan bareedaadha jabaadhaadha waliin jirra wanta kiyyaa ilaalladhaa kun dhufanii ol galchitanii yeroo marii qabdan narra sheel gootan amma bakka jabbiillee jira. Alaabaa faarsuu irratti yookaan waa'ee alaabaatiin wal qabatu isin gargaaruu hin danda'a. Isin cinaan dhaabbadhaa jettee akka saba Moronootti ulfaadhu galatoomii isin jenna. Akka nu cinaa yaabbattu sabdii sirraa qabna akka saba Moronootti si jajjabeeffannaa akka fooloo deebiftaniif carraaqataa fi agartee sultaanis fooloo deebisaa fi gartee alaabaa faarsullee Moronoo iskiin jennee jirra bultee garsiisnaan baana. Akkana qubeenis akka ajaa'ibaatti akka gadi baatu hundi keenya qophii fi abdiin eeggataa jiru. Okay. Okay, carraaqataa. Yeroo takka carraan hin qaba dubbadhu caala. Gabaabsi tole. Gabaabsi tu. Okay, ani wanni jechuu barbaadu warri waan kanarraa mormii qabdan hundeeffamni Moronoodhaa kun warri isiniif nuuf hin ta'u maqaan jechi afaan Oromoo jiru akka laaftutti hin dhufne alaabaan Oromoodhaa akka laaftutti hin dhufne warri yaada akkanaa qabdan namni har'aan tana waan kana kalaqalleen ilmaanuma Shee Bakrii Saaphalootii fi ilmaanuma Shee Maamar Rashaad Abduuliiti warruma duraan qubee kalaqee fi warruma duraan alaabaa kalaqe sanirraa warra burqeetitu har'allee waan kana hundeesse. Sababni waan kana hundeessaniifis sababa dhiiga ilmaan Oromoon Oromoorraa obboleeyyan wal nyaatu kana irraa saba tokkummaadhaa saba gosa hin qabne saba ganda hin qabne tahanii fotoqanii jiraachuu barbaanneeti. Kanaafuu warri yaada kana qabdan ammas nuti wanni jibbine harka Oromootiin Oromoon du'u harka Oromootiin Oromoon gosaa fi sanyiidhaan wal qoodu kanarraa kun sabni saba qoodaminsa hin qabne saba nagaa fedhu saba obboleeyyan dhiiga obboleeyyanii dhangalaasuu hin feene saba gadda obboleessaa arkuu hin feenerraa kan mogga'eedha malee waan biraa qabaateetii miti. Har'a gocha abbootii teenyaa yookaan warra kaleessa qubee nu tolchan warra kaleessa alaabaa nu tolchan san maqaa balleessuudhaaf yookaan maqaa isaanii dhokoisuudhaaf osoo hin ta'in har'allee uummatuma saniitu waan kana hojjete jechuudha. Kun saba biraati baay'ee kun saba biraati sanii waliin qabatu. Carraadhaa kan tajaajila. Okay gabaabsi waan dubbachuu gabaabsi. Jechuun waan oomishaama jirratti saba gugennee jestilaa dhiigaan waan ta'u hin jiru biyyee wanni maramu hin jiru amma kun ideoloojiidha yaada Oromummaanis yaada wanni amma dhufe kunis yaada dhiiga maramee
Oromoon tun sirna adda addaa qabdi immoo guddifachaa maaltu jira waan adda addaa jira dhiigaa adda baasuu ni dandeessaa kun gaafa kaanoo galee bara kaanoo galee adda baasuu ni danda'anii hin danda'amu jechuudha dhiigaawwanni kan namu hin jiru nuti ammaan tana moronoon afaan barbaanne fayyadamuu dandeenya afaan keenya fayyadamuu jechuun danda'u saba moronoo tokko afaan oromoo fayyadamuu jira jechuun danda'a namni. Ulaagaan teenya dubbiin teeti sababa dhanirraa dhufanii nutti hirmaachuun nu galuu ni danda'an. Ulaagaan waaqa ofii rabbii ofii sodaatu awwal shay waaqa ofii rabbii ofii sodaatu lammaffaa irrattiif jaalachuu sadaffaa irratti wal jaalachuu afreeffisuu irratti garteemi wal kabaju wal dhagayu wal jala yaa'u bas gartee waan akkanaatiin isin hin jaa sababni fadhan irraa dhufanii nutti hirmaatanii nu wajjin jiraachuu ni danda'an amma wanni kun waan kana eega lafaa kaafne wanni kun dhugottee waan akka qubatabaatti lafaa kaasee wanni kun akkana ni taate seeni waan taane narra dhagamna gartee narratti yaa'an waan inni yaadiin narratti. Viidiyoo tokko dalagee jira jaalaa. Gartee hawaasa oromoo hayyoota biraallee gaafadha. Ajandaa guddaan dalaginaa dhufee namni isin kadhachuu ta'a. Saniifuu ayyee dubbiillee teeti itti fufuraftaan kiyya. Saboonni kun addunyaa irratti itti uumame akka biraatii miti. Amma fakkeenyaaf Oromoos haa ta'u saba biraatis haa ta'u amma fakkeenyaaf naannolee Itoophiyaa keessatti hundaa'aa jiran ni jiran. Garee tana walitti qabdee dantaa wal fakkaataa warra qaban haajaa wal fakkaataa warra qaban walitti qabdee bifa isaan gartee mirga isaanii itti kabachiisuu dandeessaniif dantaa siyaasaa isaanii kabachiisuu ijaartee sochoosuu dandeessa jechuudha. Bifuma saniin moronoon irraa haasofnu kun manguddoo saboota biyya kanaa ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif saba hunda hammattee fakkeenya taatee itti agarsiistee wanni isiin kan barbaadu nageenya malee sabboonummaa moronoo qabna sabboonummaa moronoo maali wanni itti ibsamtu nageenyaan ibsamte jechuudha. Nama ajjeesuudhaan if qofa jaalachuu osoo hin ta'in moronoon nama hin jaalattu saba hin jaalattu dhiiga hin jaalattu nageenya jaalatti moronoon. Nageenya qabaannaan addunyaa irra jiru hundinuu keenya jechuudha. We believe just like that. Kanaafuu namni yaada kana maddisiisee by the way very brilliant smart dha. Waan kana itti ibsan bakka hin jiru. Dabalata Ramadaan saboonni biraatis waan kana nu gaafataa jiranii saboota sabaaf sablammoonni guutuun waan kanatti dhufaa jiran jechuudha. Waan Itoophiyummaa keessatti deemamu kana jibbanii nuti akkamitti nagaha taanaa ka jedhu waan kana waan bal'isaa jiraniif viidiyoo nu jala seenaa sheer godhaa akkaataa waan deeggartoonni moronee jechuudha. Guutumaan guututti akka biyyattiitti waan jaalatamaadha kun dhugaa sammuu waa hedduu kalaquu dandeettutu kana kalaqe dhugaa isin hin jedha. Nagayatti amannaa gandummatti namannu gosummatti namannu wal miidhutti namannu saba kamirraayyuu yoo dhufe araballee haa ta'u nagaya bakka saba kana ta'ee jiran. Hin jira ateessaa dhuftee atachii dhuftee hin jiru. Jaalalaa fi hikmaa qofa. Doombir galatoom amma laal sabni moronoo kun maal barbaadanii beeytanii nuti ilmaana baluuti goota kalee ka Oromoo keenyaa miti. Nuti immoo goota gana haaree kophaa qabanne. Laala waan tokko jiru wanni nuti hubachuu qabnu nuti goota magana goonni keenya carraaqataa baadiyyaati. Nuti ilmaan carraaqataa baadiyyaati jettanii yoo deemtan irra isin wayyi. Yookaan miseensota moronoo kana maqaa dhawadhaa. Nuti ilmaana baluuti warra kaleessa akkas godhe hin goone arra godhaa jirra kunoo. Kophaadhaan sabni keenya kopha. Saba kam saba dhukkuba gandummaa jibbu. Saba kam saba hariifa. Saba nama fannaana. Saba nama sammuu firii qabdu qofaan jaarame kun amma laala. Saba nama dhoboodhaan jaarame osoo hin taane. Goonni nuti qabnu warra saba kana hundeesse yookaan warra ammaan tana as keessa dhufee miseensa ta'e hundi keessa nu gootaa jechuudha. Warri sammuun isaa yaaddu kan miseensa kana keessa dhufe goota inni siyaama. Nuti ilmaan nama tokkolleeti miti. Sababiin isaa waan Oromoo jaamaatii fi maqaa Oromootiin waan ka'aa gootaas ta'e waan biraatis ta'e dhageettii isaanillee hin barbaannu nillee hin dandeenyu jechuudha. Kana keessa gaafaas hin jiru. Saba Moronootti feetu Oromoo irraa kootu, Tigira irraa kootu, Amaara irraa kootu, bakka barbaaddee kootu. Sabni Moronoo saba tokkummaaf jaalalatti amanu, saba wal danda'utti amanu, saba kabajatti amanu, saba iftahummatti amanu, saba bolola aangootis hin qabne, saba halkaniin guyyaa iyyee boohee lallabee asii irraa wal arrabsutti hin haajamne jechuudha. Sigalee miti. Amma mucaan tokko reefas keessaa nuti ilmaanuma maarree kakanisaa maarree maal bocee maal akkas godhe noo akkasii miti. Saba kophaati. Injiru waan nu bira waan akkas jira jiru. Olfaadhu maamee galatoomii mee carraa xiqqishoo bal'ifnee sulteedhaaf waan kana sultee jalaan kaafne reefuun tana carraaqata wajji wanni namni waan kana ijaare yookaan waan kana bu'uura godhanii fidan tokko sulteedha. Sulteen waan kana akkamitti wajjin kaka'umsa uumtanii akkamitti waan kana gartee wal deeggartaniiti waan kana fiduu dandeessa kan jettu sultee gaafana. Sulteetillee tartiibaan akkuma carraaqata reefuu gaafiif deebiin hundee isitti tureetti
atilleen jalarraa kaasi akkamitti waan kana kaasuu dandeessan akkamitti wal kaasuu dandeessan akkamitti wal dubbachuu dandeessan yaadni kun akkamitti isin wal fudhate akkamitti wal hubachuu dandeessaniiti waan kana uumtan isin jechuu barbaada tartiibaan akkuma inni reefu kaasetti waan kana qoomsaaf ati akka dhuunfaa keetitti caraakataan akka dhuunfaa isaatti dubbateeti kan jiru akka dhuunfaa keetitti maaltu si dhagameeti maal irra dhaabbattaniiti kan waan kana murteessuu dandeessanii isin jechuu barbaada sulta itti fuuf carraa carraa sanillee siifin ibsaa namoota tokko tokkotu waan adda addaa fayyadamaa seenaa harka muraa harma muraa itti balleessaa jirtanii alaabaa hayyoota keenyaati irraa dhaabbachaa jirtanii qubee teenya itti taphachaa jirtanii yoo san ta'e isiniin nu duratti taphate isin warra maqaa hayyootaa qabatee itti muka hudduu ol kaa'ee odoo oftanuu qe'ee dhuftanii qe'eetti waltumaa isin hojii jiraachuu dadhabnee sababa sanirratti hirmaachuu dandeenya namni maqaa hayyoota keessanii qabatanii hoggaa gabbaatanii waltumtan ilmi namaa kun akkamatti waliinuu jiraataa yaada irratti bakka waan kana hundeessuu dandeenya ichirraa akka caalaa akka jettetti naafi mucaan kun akka nama tokkotti ganama walitti dawwalleetu wajjin haasofnee wajjin taphannaa naa dawwalee oduma hojjaasa'u jirru aboo uumamaa dheengadda ijoolleen teenyaa fi tamma dura kaatee tan hundi osoo haasofnu yeroo hedduu sila oromoo tanarraa bakki itti aanu jiraattee takka silaa dachiin tun asiin gannullitti jennee hojjaasaa turre yaaduma san keessa mee mucaan oduma taa'uu itti yaannee walumaan miciyyoo wayii takkaan nu bergira miciyyoollee maayikii jedhamti isiillee nama seenaati seenaa keessa booda galmaaf teessi nu bira jirti waliin waan odoo haasa'u jirru waan akkana godhu maqaa itti barbaannee isiin isan ka dandeessu maqaa himtee nutis itti raawwannee innillee wooma isa birgira walii qabee taa'ee hodhee fiidiyoo takka waraabe san dura fiidiyoo takkas waraabee ture xiqqoo nu biraabee fiidiyoo waraabee nu deebi'ee ichi booda waan kana irratti hirmaannee bakka ta'uu qabdi jennee walumaan hirmaachifnee ol baafne jechuu gamaa gamanaan ol baafne jechumaan ajandaa taate saniifuu warroonni ammoo yaada akkasii fayyadamaa jirtan nuti yoo jaalalatee hayyoota keenyaas alaabuma gootonni keenya tolchees ilaa irraa takkaan jibbine nuti ni jaalanna ammoo maqaa oromoo jiru qabatanii gizaa isin gochoota adda addaa hamaa gurguddaa silaa namni diinarra tungoone gizaa walirra gootanii abbummaan fedhee uni aara san keessa immoo waan kana finne wanni kun wanni ibsitu akkama tokkotti jaalala tokkummaa kadhaarraa walaba ta'uu qaba namni waan kana irratti hirmaatu jaalala walii kannu qaba kabajaa waliin jiraachuu qaba nyaachisee wal obaasuu qaba waan jiru qabannee namoonni tokko irra hirmaatee yaaduma san hoggis yaaduma ijoolleen sun hoggis yaatuun sanuu harkaa fashallee akka ijoolleen tun irraanfattee waan kana jala gorroo amma waan irra dhufe caalaadhaa warri asirra jirulleen hundi hubachuu dandeessanii yaada ijoolleen sun torbee san keessa yaa jirtuun guyyaa 4-5 dura yaadni kun fashalamee akka nama tokkotti irraanfatanii jaalaluma duraanii sanitti deebi'anii kalaas ajandaa waan kana ta'ee dagatanii yaada ijoollee dhaabbanneeti waan kana gabbaasuu dandeenye yoo dogongora namni ijoolleen hin jiru ani wanni takka wanni ajaa'iba natte namni hundi ani wannummaan dhugatti jiraatu hundinuu akkanan seene namni kun hundinuu gara kana deebi'ee ada namni kun akkuma dogongora namni ijoolleen hin jiru ala mudgadi namu hundi kun akkuma kiyyatti ada bakka gubachaa jira waan jaamaa takka natti mul'ate maaliif jennaan mee wanni kun namni waan kan hin deeggarree jira wanna kana hunda wanni itti deeggaruu namni waan kana deeggaruu itti eegalee dhukkuba isaan amata meeqa qabatanii kunis waan adda addaa balleessee kunis muka hudduu wal kaa'ee kunis gosaa fi gandaan asirra miidiyaa irra taa'ee wal arrabsee bakka hayyoonni keenya kana jidduu mataan nyaateeti wallaahi namni keenya gurguddaan haalli kanaa qaba silaa bakkitti jiraate dachii jalatti awwaalamee jiraate hayyoonni keenya gurguddaan dachii jala yaa'ee sheekonni keenya dachii jala yaa'ee jiraachuuf haalli hin godhachuu danda'a maaliif bakkitti aan hin jirtu waan ta'eef nagaan asirra ta'anii tumannumaa wajji ija imimmaaniitiin miidiyaarran hojjaa jiran takkaan gamman sheekonni keenya eega keessaafuu namni biyyaayaa kun dhukkuba adda addaatiin akka wal galaafatee sabaa fi gandaan gosaan wal fitee akkana wal rakkisu jira takkaan gammanne gaa waan jiru yoo namni tokko dhufee nama kana niin gorsa jeetti waan sheetichi kun gosa abaluutiif dhufee na gorsee jee dhufee mataa gad deebisee irra dhaabbachaa ool namtichummaan guddaan qafuudhee ilmaan dhaluu danda'u hajaartii qabu kun saniifuu waan kanarra dhaabbataniiti sabni keenya wallaahi mataan nyaadhamee if gollaalee karaa yaa'u dhabee hedduu rakkachaa jira namoonni dandeessan itti dabra yaanni biyya kana waan asumatti sii dabala asumatti hin qabxii takkaaf lama sii dabaluu barbaade carraaqataan isa kuma nu deebisetti erga waan kanatti seenne miseensota hedduus harkannee miseensota hedduus horanneeti kan jirra kan jedhu miseensota san keessa nutis tokko
namni as jiru kun baay'inaan amma nama 3,000 waa jiru kun guutuun akka miseensa san ta'an anis abdiin qaba. Oromoon Oromoo irraa abdii kutachuu Oromoon agartee sirna wal nyaatu sirna agartee Minilik warra irraa warra raawwachuu waan jirtu abdii birachuu keessaniif galatooma nuti akka miseensa keessanitti galatooma isin jenna nu jiraadha. Mee waan beekturraa viidiyoo ta'e takkan harkee ture kaleessa waan jette keessa qabda sirba tokko yookaan sagalee takka kaafteeti afaan kanaa yookaan immoo sirbichi kuni kagartee alaabaa tanaa jettee yebbatte mee waan seerraa xiqqoo nu jechuu dandeessa waan tokko lama sadii afaan saniin afaan kaleessa dubbatteen afaan Moroonii yookaan wanni suni wanni itti dubbachuu hin dandeenye. Kana tokko bichaan jira barreeffadheetiin qaba barreeffama na bira taa'urraa waraqaa irraa dubbisee ammatti waraqaan sunillee waan natti hin dhiyaanneef isiniif dubbisuuf sila bakka guruppiin ni jirti guruppiin carraaqqataan jaare guddee jira ichi keessa dhufanii namuu afaan sanis yoo barate na tola sun akkasuma. Alfaadhu galatoomi jechoota tokkoof lama sadii wazulaara nu buuftee gaariin turre. Yaani jechuudhaaf amma waan afaaniin ulfaata takka walillaa kun odoo hin taanetti sila achumatti bakka hoggaan waraqaa harkadee isinii dubbisee na tola. Alfaadhu galatoomi waan kana gaa erga jabeessitanii galmaan akka geenyus abdii guutuun sirraa qaba. Abdii guutuun ifirraas qaba waan kana galmaan ga'uunis nurratti dirqama gaa'is abboon agalcha akkuma jenne egaa carraaqqataan waan dhaamtan yookaan waan garee Moronoo kanaaf dhaamtan yoo qabaattan waan jajjabduu labsii dabarsitan waan jettan Inga gisin inga jala aku gisin ni koi. Wangari di jalan. Jala. Okay aye. Ini agama jalan. Uummanni sagalee caa jiran caalaa. Mantana salaamaaleykum laala mantana waan kana waan hin ta'ini waan hin jedhini. Ani kun wallaala dhagaru sagalee tiini jirti maal jirti. Mi jirti wanti. Mee dura carraaqqata osoo sitti hin dabarsine boonaa baalee kana jarraa kan hinnu. Yalla yalla. Boonaa baalee muti haafadhu itti fufi. Boonaa fi sabboonaan wal dura dubbatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baga nagaan ooltanii. Kan nagaan oolche nagaan isinaa bulchu. Ijoollee Suudi Arabiyaa duraaniin akkitti ilaalan ijoollee Suudi Arabiyaa nama hoolaa tiisu hoolaadha akkasitti ilaala. Ijoolleen Suudi Arabiyaa hoolaa osoo hin taane waan kamuu hundeessuu akka dandeessu, waan kamuu hojjechuu akka dandeessu asirrumaan fakkeenya fudhachuu dandeessanii jechuudha. Gaala tiisan malee sammuu akka gaalaa akka hin qabne sammuu nama baratee akka qabu kun hubannoodha. Wanti amma dalagame kun waan qoosaa ta'e isinitti hin fakkaasin. Fakkeenya nuti Oromoodha. Oromoo maqaa Oromoo dhaattee Oromoon kaleessa gartee Oromummaa kanaaf harki itti murame Oromummaa kaleessa gartee abbootiin keenya Oromummaa kanaa waamee qajecha ta'aatiin turte hadha Oromummaa san keessaa ubbaasanii waan silaa Oromoon fakkaanne gaafa dalagan sabni Oromoo ofiin jedhu kuni hadha ciccitanii ani gartee alaabaa akkasii fidatanii nuti barbaannu nama qulqulluu nama gandaa fi kutaadhaan nama dhiibne nama obboleessa ofii irratti hin duulle nama nyaachisee wal obaasu saba kamiyyuu haa ta'u saba Oromoo kanatti dhufee asitti dabalamee nu wajjin deemuu danda'u taate nuti illee miseensa fudhannee jirra. Kan nu fudhachiise maalidha? Hadha Oromoo ofiin jecha obboleessa nyaata. Agartee deebee maqaa Oromoo kana uffatee wanti hin dalayne hin jiru waan takkaa seenaan abboota keenya keessatti hin galmoofne waan silaa abbootiin keenya hin dalayne waan silaa takkaa gurraan hin dhageenye Minilik nun goone sabni Oromoo kun wal godhaa jira. Dhageeffadha qoosatti ilaalin dubbitan hadha inni gubbaarra jiru kuni hadha ijoollee waan kana dalaguun as keessaa fakkeenya fudhata. Dhiibbaan daangaa dabarte dhaloota qubeetiin maal akka sammuu dhaloota qubee keessatti akka sajjalame dhaloonni qubee immoo waan kamuu akka hojjechuu danda'u kana bareechanii beekanii jechuudha. Wanti mucaa nama fakkeenya carraaqataan baadiyyaa keeshaa lamaa walitti hodhee inni dalage kuni qoosaa isinitti hin fakkaatin. Kaleessa alaabaan uumamte sun akkaataa itti uumamte ni beektan namni seenaa qoratee beeku.
hadda nuti jiraattota baadiyyaa tokkoffaa keessatti biyya arabaa keessa jiraachuu keenya carraaqataa baadiyyaatti maqaan isaa lammaffaa irratti ammoo nuti warri gartee biyya namaa kana keessa jiru nageenya barbaanna obboleeyyan keenya kan gamanaa gamanaa waliin nyaannu waliin saamnu nuti sabadha daangaa darbe nuti sabadha gartee safuu cabse kana irraa achi baanee sabummaa fi qulqullina keenya jiraanna jecha yeroo hadda boru addallee borullee eenyu ni deeggara miseensa nuti cuftinu ni deeggara ni jajjabeessinallee asirraa fakkeenya fudhata sabni keenya kun kadaangaa darbe gartee wal miidhee wal saamee obboleessa akkas godhee dhiyeenya kana waan takkaa mililik Oromoon goone Oromoo walirratti dalaytu nama jibbisiisa dhugaa rabbi namni gocha san arge namni Oromoon jibbina hin jiru as keessa dhaabatee hawaasni keenya fulaala waan taateef carraaqataa baadiyyaa ati carraaqataa baadiyyaati malee nama yuunivarsiitii keessa jiru gaalli ati bira jirtu suni gaala osoo hin taane akka nama yuunivarsiitii keessa jiruuti jechuudha saa waan tadha maddisiifte waan tadha dubbatte kana inni gartee profeesara jedhaniin inni gartee hayyu jedhanii yaada kana maddisiifne dhugaa rabbi haga Oromoon asirraa wassaamaa deemtu haga Oromoon asirraa gartee muka hudduu wal keette seenaa gurraacha ofirra galmeessitu takkaa gabbee waan akkanaa kanan goone nuti balaaleffanne waan akkanaa kanaan jenne sabuma kana baadhee deemaa malee kanaaf wanti nuti dalayne kun itti fufa garuu asirraa fakkeenya fudhadha dhaloonni kun isin jibbe waan isin gochaa jirtan keessatti waan isin dalagaa jirtan maqaa gandaatiin maqaa gosaatiin maqaa kutaatiin dhaabbatuu qaba kanaaf ammalleen moroonoon itti fufa kan nuti garteettiin wajjin jirru nageenya kabaja jaalala obbolummaa ka miidhame miidhaa baasu ka beela baasu ka dhoobate dhoobuu baasu waccinaa dhaabbanna isiniin jechuu barbaade galatoomaa asmaan akkaawuntiin kiyya guddaan ni gubate akkaawuntii kana qaqqabaadha fooloo godhadhaa bakka kamitti waliin jirra waan isin ajamtaniif waliin jirra. Gaafii adeemsaa tokko sirreessaa ulfaadhu galatoomii ati saba kamirraa saba moroonotti dhufte? Boona baale? Aboo moroona moroonaadhaan maal ta'a? Saba kamirraa dhufte jalqabu? Saba Oromoo irraa dhufe Oromoo nyaannaan bakka qulqulluu barbaadaa si gale. Ulfaadhu galatoomii. Sabboon Harargee Muutiraa haasitti fufadhu. Ulfaadhu. Aboo ulfaadhaa saba keenya saba guddaa saba haaree saba yeroo gabaabduu keessa. Akkaawuntiin guddaan ni gubate waan taateef ittiin al tokko dhiifama. Foloo godhaati buuna baalee. Ulfaadhaa galatooma saba haaree saba yeroo gabaabduu keessatti addunyaa to'ate jechuudha. Muummicha ministeera keenyaa ka saba haaree hundeessee carraaqqataa baadiyyaa muummicha guddaa paawara Abiyyi Ahmad hin qabne paawara mootummaan amma dura dabre hin qabne guyyaa 2-3 keessatti ummata kee waan isaan fedhan jaartee fi uummanni kanas jaalate muummicha ministeera keenyaa carraaqqataa baadiyyaa ka saba haaree saba Moroonoo jedhamu kan jaare hoggana keenya guddaa baga saba keetiif dhaabbattee isin jechuu barbaada congratulation hedduutti milkooyte waan guddaa yaadde itti aansuudhaan ummata bilchaatee kara yaa'uu dhabi ummata gartee kasaana keessatti akka bishaan guutamanitti jechuudha cinqamee kara yaa'uu dhabe rabbii mucaa kana buuseef dhageeffadha wallahi ummata kara yaa'uu dhabi ummata gartee belbele ummata foon waliin nyaachuu eegale kana rabbiin mucaa kana keessaan dhufee fi hafuura fudhate namni eega nama Oromoo jibbuma nama waa'ee Oromoo yoo bira dubbate sinniisu namni eega nama maqaa Oromoo kana dheeysuuf baadiyyaa suudii kana keessatti guutuun ijoolleen waan Oromoo jedhamu dheeysaa jirti amma viidiyoo waraabdee jechuudha. Kanaaf sabni kun saba gartee wanni Arsii jaamaan jirtu saba kana keessa wanni Harargee jaamaan jirtu wanni Jimma jaamaan jirtu wanni Shawaa jaamaan jirtu saba Moroonooti. Sitaa aamin jettee fudhataa jechuudha. Gosa teetii kutaa keetii hin jiru as keessa. Namni namummaa isaatiin itti fufa jireenya isaa obboleessoo. Namni namummaa isaatiin kabajaa qabaatee waliin jireenya nagayaa misooma irratti jechuudha. Misooma Abiyyi Ahmad biqiltuu dhaabaa oolu kanaaf nama jeesaa. Misooma gartee namaaf dura naamusa jireenyaa bareetti namni as keessatti jiraatu barbaada jechuudha. Hawaasni danuun kun guyyaa lamaan kana keessatti akka bilisoomeetti ilaale wallahi. Wallahi hawaasni keenya kun akka nama bilisoome gabrummaa waggaa 150 maal ture uummanni keenya gabrummaa guddoo keessa amma bee. Wallahi amma baane gabrummaa keessa. Amma sammuu haaraan nu fudhate. Kunoo misoomsonni warri akka murti guutoo asumaanuu wayyaadhan. Warri akka murti guutoo warri akka Hamsaa Hajii warri akka Mu'aaz Mahammad feemasoonni keenya gurguddaan kuni miseensi Jawaar Mahammadii wajji uummata Oromoo kana keessa rakkachaa ture hafuura fudhatee jira. Amma kan nuufe Jawaar Mahammad. Miskiin tija tokkicha san qofaatu jeef. Jawaar Mahammad wanni ati rakkatuuf hin jirtu obboleessoo.
ummata galata namaan beekne ummata wal hin dhiifne ummata wal tumuu malee nama hojjeteef galata hin beekne keessa wanni rakkattuuf hin jirtu. Sabni guddaan sabni kabajamaan sabni si jaalatu hundaa'ee jira obboleessa hojii keessaa si hanga umrii hanga jiraatte kan arrii sanii mita dhiigee hin baasin hiikootu miseensonni kee hundi fudhatanii jirani. Welcome Jawaar Mohammed share godhaa viidiyoo tana waraabaa wallahi. Sabni saba haaraa dhufe saba rahaa barbaadu saba sammuu ati kasilaa biyya Itoophiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa jedhamtu itti bulchuu barbaadde santu si dhufe akkasitti siif kafiifa jechuudha. Saba waliin jibbine saba kanatti akka kabajaan dhuftu si afeerree jirra. Miseensonni kee warri akka Murtii Guutoo warri akka Hamzaa Hajii warri amma dura waa'ee biyyaatirra wajji haasaa turtan hundi gara saba Moronoo dhufanii jiran welcome siin jenne hin gubatin achi keessatti umrii ta'an gaafa kana. Wallahi takutte sheenaadha ta fuulduraa maali jenne takutte maali jensa. Kanaafi Habiibii Jawaar Mohammed si jaalannaa karaa saba bareedaa kanaa kootu asirra haan jiraadhu obboleessoo mataa ifin dhukkubsin girgirricha keessaa dhiisi kootu hoogganni kee carraaqqataa baadiyyaa namicha guddaa rabbii Oromoo keessa waa kaayee yaa Moronoo keessa waa kaayee saba haaree hundeessee asin dhaamsa dhaameef hooggana keenya guddaa akka saba haaraatti Jawaar Mohammed saniif. Awwanni jechuu barbaadu waan hin ta'in narratte. Awwaan kana akka taphaatti lafaa kaasee dubbiin tun kaatee bakka guddoo geesse. Namni akkuma jirutti Oromoon jaallatu. Awani gubannee bar. Viidiyoo takka waraabeetiin gartee sababa namni Oromoo irraa ichi buqaanee saba tokko saba mataa keenya uummanne hojii jiraannee jennaan viidiyoon sa'aatii 24 namni kumni 12 laayik godhee namni kumni beeka sheer godhe karaa tiktook kanaanis nama kumaa fi sa'aatii 24 nama kumaa fi namni 200 sheer godhe ni gala. Deebi'eetii wanni kun uummata kanaa taate waan jiru irra dhaabbadhee keeshaa ruuzaa keeshaa gartee midhaan gaalaa keessaa naqu kana walitti olaanodhee alaabaa saba uummata Oromoo irraa ichi foxoqee jee miidiyaa irra sheer godhe. Sa'aatii 24 keessanis akkasuma wal jalaa sheer godhan. Wanni kun lafa harkatta jeetiin guyyaa kaanis itti deebi'e. Maallaqa tokkoon fide mas. Kalee jechuudha. Isaanis hin dhaabbanne akkasuma wal jalaa sheer godhan. Amma waan fiifu waan hin yaadiin hin irratti ta'ee bakka ani kun ammas beekumsaas diras hin qabu. Rakkoo haadha baatu osoo hin baratin biyyaa xiqqeenyaan na baasee biyyaan baatan keessatti bakka barnoota illee osoo hin fadhuu xiqqeenyaan akka malee barnoota jaaladhaan hedduulleen barannee kutaa 8 bichaan baradhee biyyaa ba'ee nama akka malee barnoota jaalatu takka bakka barnoota sadarkaa keessaan baa ture taatuma ammas waa dhabne kun gartee na dura dhufee barnoota kanarraa na shaakalee waa dhabaan rakkoo haadha baatiin biyyaa ba'ee biyya tana dhufee. Amma egaa waan kana asirratti hojjedha kan fidee akka malee dubbiin tiituun fudhatama hawaasa Oromoo kana biratti hawaasa Moronoo kana biratti fudhatama harkattee ani kun beekumsa qabu akka maataan juuna dhagaame ammas warri miidiyaa akka jirutti mootummaa keenya jaanii pirezidaantii keenya carraaqataa baadiyyaa jaanii feesbuukaa fi tiiktookiin suuraan tiyya ol dha'u alaabamaan bocetanaa fi suuraa tiyyaa miidiyaa kanarra guutu. Bakka namni dhagaame ani kun beekumsaa hedduun barannee yaaboo mee maalaa ta'u namni dafeet makuno sabni uummanni Moronoo uummanni qulqulluun kun mootummaa na godhate an beekumsaas diras itti qabu akka maa ta'u waan hin jiru eebibuun dhagaamee jira beektaa ammaan tana rakkoo haadha baatu osoo hin baratin biyya labaatee akka carraaqataa kiyyaa nama keenya laala akka tokko mootummaa biyya Itoophiyaa bulchu sanirraa Magaafi ani sila gaafa sanitti irratti nama baratatee har'a nama mootummaa ta'ee biyya bulchuu danda'u yaadachuu inni mirkaana keessa jira gammachuu addaa itti dhagame hawaasni gammachuu addaa itti dhagame carraaqata gammachuu fi gaddaan na wal keessatti amma fakkeenyaaf amma dhageeffatu carraaqata dhageeffatu mootummaa keenya carraaqata nan jaa anaa taatu beekumsatti hin qabu dilas hin baranne rakkoo haadha biyya na baase osoo hin barnootaa jettu murni akkasin wal keessatti taateetiin mootummaa kana ta'uu hin danda'u jechuudha waan barbaadu na keessatti. Akkasumaan nuti duraan keessa turree fi saboonnummaan amma lafarra jiran hundiyyuu warri kalaqa duraan qubee kalaqan kalaqa alaabaa kalaqan yookaan kalaqa wooma hundaa kalaqan jalqaba baratanii osoo hin ta'in uumama isaanii osoo mana barumsaa tokko hin seeniin jalqaba amma fakkeenyaaf
sabni nuti keessa dhufne saba Oromooti. Sabni nuti keessa dhufne kuni jalqaba gaafa qubee Mahammad Rashaati gartee sheekonni keenya sani qubee kanan fidiin duratti tokkoon Oromoo yookaan sabni garaagaraa hundi isaa namni qubee beeku hin jiru. Erga isaan rabbiin uume qubee nu barreessanii qubee sanarra barreessaa jiran. Arrammoo atis barattus barachuu baattus wanti sirraa barbaachisu asirraa achitti gartee barnoonis gaafa gartee qubee mataa keetii hundeeffatu. Akkuma alaabaa hundeeffatu akkuma saba guddaa hundeeffatu amma hundaawaa saba hundaati. Kanaaf gaafa gartee saba qubee hundeeffatte waan hundeeffatte bulchummaatti buuftee barachuu dandeessa. Haile Sillaasee moo maalii jaansan iyyuu jalqaba osoo akkana farramuu hin taane qubaan mallatteessaa ture waan ta'eef qubaan kan inni farramaa ture. Akkanatti barachuu dhabuurraa hankee qubaan farramaa ture. Atis kana sodaatini kanaaniif duban deebini hamilee waan akkana isnis hin dubbatini waan kana hamilee sin dhagaamini gammachuu fi tattaaffiin ati godhaa jirtus hedduu bareeda hedduu nama nu dinqisiise nuti akka miseensa keetitti hedduu si jaalannaaf akkasi qabanyu uummanni gaa namni dillees jiru kunis gaafii qabuu fi sabboonaan gaafii kana si dhiyeessuun duratti sabboonaa dhugaaqeetii ani barnoota bardullee bardee osoo hin taane garuu dandeettii uumamaa sammuun xiyya dandeettii uumamaa ni qabdi. Barnoota kiyya karatti Carraaqataa kiyya dhageeffatu asirratti waan amma ati dubbatte kanarratti gammachuu daangaa hin qabne nu hundatti dhagahame dhageeffadhu. Uummata guutamee boqoqee karaa yaa'u wallaale hawaasni keenya amma keessaa baqanne kun maqaalee yaamuu sodaanne wallahi. Hawaasni keenya kamma keessaa yaane kun hedduu nama wallaalaan guutameeti beekaan dhokatee namni wallaalaan irra paawara godhatee jechuudha. Sabboonaa dhiifamaa yeroo haasoftan saba keenya hin jeenaa dhiifamaa yeroo haasoftan saba keenya hin jeenaa. Haa keessaa baqanne saniin saba keenya hin jeenaa haaree amma kana malee. Uummata bani aadam keessaa yaane san jenna. Uummata wal jibbu haa keessaa baqanne san jaa malee saba keenya haa keessaa baqanne hin jeenaa. Wallahi namni kama maqaa Oromoo kana ni jibbe jettee namni yaa wallahi. Waan wallahi bar nama ajaa'ibsiisa bar amma laal carraaqata waan tokkoon si kaasa. Atini yeroo dheeraa wal beeyna miidiyaa kanarratti nama jabaa nama lillaahi maasis ati immoo waatus keessaan dhufe laal amma baadiyyaa jirtaasi rabbiin nama qulqulluu kana keessa waa kaaya. dhageeffadhu. Anta kumaatu waan nu hin danda'a malee hin danda'u lubbuu keetiin himeen beeku beekta. Waa hundaa waan danda'a. Amma ati si sadarkaa kana jiru dhiisi amma jaarraa kana keessa jiru dhiisi akkuma mareefu caalaan kaasisanii gaafa amma hayyoonni keenya amma gaafa duraa jechuudha. Ati bara amma hiree gaarii qabdaa ofirra bira mataa godhuu fi biyya irra barreessaniiti nama hangatti dhiyaatu barsiisanii hogguu diinitti dhufe biyya san dhabamsiis jechuudha. Dhukkee keessatti jechuudha. Ati amma dandeettii sitti qabda jaalala hawaasaatis ni qabda. Waa uumullee hin dandeessa mootummaan abiyyaa makkachi taa'ee rasaasaan nama gatu kun hanga kee takka yaaduu hin danda'u na amani diktaatarummaan afaan qawweetiin nama bulchuu jira malee waa takka jechuudha si galtee na amani afaan qawweetiin gurubbii ijaarratee kophatti jechuudha kursii jala qabu jira malee hanga kee takka waa sochoosuu hin danda'u na amani. Wallaan saba kee gaabe Awot gadhaabe kanaafi carraaqataa kiyya laal yaanni ati fidde kuni dhageeffadhu caalaa mutii godhadhu kan shabakaan qabdu mangisti yaanni ati fidde kuni laal asitti dhaabbanne laal ajandaan mootummaa guddaan takka hangana deemee hin beeku ajandaan mootummaan digirii fi digirooma maqaa doktoorummaatiin guddisanii if yaaman kuni hangana ballatee hin beeku. Ana akkasitti na dhagaame. Miidiyaan kun hundi feesbuukni kun hundi ani waan kana akka taphaatti lafa kaasee miidiyaan kun feesbuukni suuraa xiyyaa fi alaabaan hojjete boce tana ta'ee tiktook tana ta'ee bakka mootummaa keenya ta'ee akka ijoolleen na yaati waan waan suuraa laalifa arra maal jechuudha na dhagaame walaa hedduu. Laala wili ganaadha amma ni eegalte jabaadhu abibi kanaaf sabni keessa saba guddaadha uummata guddaadha dukkana keessa gara biifan nu baase obboleessoo nu dukkanoyte wallahi sababa keeti ifa atillee sababa galatoo maqaa uummata kabajamoo moronootiin kabajame ulfaadhuun sinjaa hundumtuu keessanuu warri nu dhageeffachaa jirtanii fi kagartee gasteerra jirtanii hundi keessanuu abbaan manaa caalaa nuureenis hedduu galatoomaa hundi keessanuu ulfaadhaa naa jiraadhaan isin hinjaa. Akkana la. Jiraadhu kana caalaa nama nu bulchus rabbi si godhaamee carraaqataa baadiyyaa yookaan miidiyaa daandii haqaa saahiba keenya
Tuqaan waa'ee keenyaa jaal miidiyaa daandii akkaatti kanineeti. Bakka sanitti Tifuf. Miidiyaa tifuf. Miidiyaa daandii akkaa. duraan dursee Caalaa Oromoo akkam jirtu ijoolleen miidiyaadha. Miidiyaa daandii akkaati. ijoolleen Ayyee miidiyaa. mooraan hundi keessan baga nagaan dhuftanii fayyaa isin irratti argamaa jirtan. Push godhaa caraaqataa baadiyyaa kana saba mooraalii warri taatan jajjabeessaa mucaan kun jajjabeeffama warri giftee kasaa qabdan itti kenna. Jajjabeeffamu kan mucaan kun abshaala sinii galuu baatu mooyyuu deemaa dhakaa gurraacha irratti dantaa isin jechuu barbaada. Itti fufi caraaqataa irraa fudhee caraaqaa hedhiifama. Ijoolleen ayi keessa jirtu jalqaba irratti ijoolleen ayi keessa jirtu tuni kun mormitoota moorenoo ta'es kunniin immoo ijoollee mooronaati. Waa'ee carraaqataa irratti carraaqataan ani dandeettii dubbachiisuu yoo kan dhabus taate garuu saayikooloojiin kiyya uumamaan yaada kana na maddisiisee jira. Hedduu isin na jajjabeessuu keessaniif gammadee jira kan jedhu dubbateera. Seera bulchaa fi yookiin mootummaa ta'uuf barnoota hin barbaachisu. Carraaqataa waan ati beekuu qabdu asirratti mootummaan addunyaa kanarra bulchaa